Waa'ee Beerut kana miidiyaa isaanii gubbaarratti wantoota baay'ee odeessaa haasaa jiru. Obboloonni koo baay'een keessan miidiyaa kana gubbaa hordofuu dandeessu. BBC isaanii jechaadha. Kaan keessan immoo hordofuu dhiisuu maltu. Namoonni hordoftan bilbila keessan irratti isinii buusanii hin jirtu ta'a. Kan hin hordofne immoo kan hin beekne hin jirtu ta'a. Ammam dhugaadha, ammam dhugaa miti wanti jedhamu. Akkasuma immoo waa'ee biyya galuurree xiyyaarri eessa deemaa, akkam deemaa, biyya kam deemaa kan jedhu isinii qabadheen dhufe. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii laayik sheer godhaa kottaa ola seenaa isiniin jedha laayikii godhaa laayikiin keessan ijoollee baay'ee biraa akka ga'u godhan isiniin jedha obboloota kiyyaa baay'ee isin jaaladhu baay'ee isin kabaju keessattuu warra Beeruutiin keessa jirtan yeroo ammaa keessatti akkami lolli isaanii qabbanaa'eeraa gaafa jettan tokko tokko qabbanaa'e jedhu tokko tokko immoo hin jira jedhu guyyaa hin dhufan hin beekamu garuu hin dhufu jedhu. Sanas ta'e kanas ta'e waaqayyoon nu eega isiniin jedha. Garuu immoo wanti jiru isiniin jedha. Biyya Beerut kana keessatti lolichi yaa ta'uyyuu malee akkuma isiniin jedhe dursa isiniif himaa ture jechaadha. Isaan meeshaa lafa jala barbaadu akkasuma immoo daarii gubbaarra kan isaan rukutanii kan isaan namoota illee miidhan malee akkasuma katamaa keessatti miti jechaadha. Obboloota koo wanni isinii galuu qabu. Yookiin boombii guddaa kana biyyattii tana gubbaarratti gallakkisuuf miti isiniin jedha. Miidiyaa isaanii hordofuu dandeessu. Akkasuma wantoota isaan barreessan illee gara afaan keenyatti jijjiirtanii gaafa laaltan waan baay'ee achirraa hubachuu dandeessu isiniin jedha. Warroonni hin hubanne immoo hin jirtu ta'a. Tarii kaan keessan kontiraata kan fixxan jiraachuu dandeessu. Kaan keessan immoo kan kontiraata hin fixnes jiraachuu dandeessu. Kaan keessan gara biyyaa galuudhaaf fedhii qabdu. Kaan keessan immoo ganaa dabalattanii hojjechuu dandeessu. Garuu immoo haalli nageenyaa takka'uu akka hin dhufu hin rukutu jedhu takka'uu immoo lakkii kun meeshaa keenyuu keessa laalu malee Beerut keessatti yookaan magaalaa ishii keessa bakka tokko waan rukutanii miti bakki isaan xiyyeeffatanii jiran bakka tokkichadha inni iyyuu immoo gara baadiyyaa yookaan gara baadiyyaa osoo hin taane fagoodha jechaadha. Garri isaan jedhan kun jechaadha. Isinii gala hin beektu warri BBC isaanii hordoftan jedhee yaada. Innaa isa gubbaarratti inni iyyuu namoota yeroo duraa saniif gaafa dura jalqabaa sana nama lamadha kan du'e jedhanii. Kanaaf obboloota kiyyaa tarii ta'uu dhufuu danda'u tarii immoo hafuu danda'u. Garuu isin warri bakkee hojjettan akkuma argitan hin deeminaa isiniin jedha. Gizee argitan bashannana illee hin deeminaa. Bashannana dhugaa rabbii hin deeminaa. Manuma madaamii keessa hojjedha. Warri bakkee baatan jechaadha. Warri kontiraata qabdanis ta'e warri kontiraata hin qabnes guyyaa sanbataa baatanii walii gadi deddeemuu dandeessu jechaadha. Garuu walii gadi deddeemuudhaan dursaa wanti kun amma tasgabbaa'ee nageenyi isaa akka itti baqa nagaadha jedhamee itti yaadamutti isin baatanii deeminaa isiniin jedha waan nama qunnamuu hin beekanii. Kanaaf akkasii isiniin jechuu barbaada. Egaa waan irraa dhaga'eef waan natti himte waa tokko nan gaafadhe haala nageenyaa immoo nagaadha garuu nagaa akka ta'e isin iyyuu hin beektu. Guyyaa tokko viidiyoo hojjedhee kanan ture gubbaarratti amma yuutuubiin hin jiraa jettu. Gara baadiyyaa gara daarii gubbaarra kan hin jiranaan jette ishiin jechaadha. Akkasuma immoo carraan tokkoffaan irree carraa biyya galuun banamee jira. Akkasuma biyyoota Itoophiyaa irraallee gara biyya kanaa akka namoonni dhufaniifillee banamee jira jechaadha. Itoophiyaa warri afaan beekan warri afaan hin beekne biyya kana keessa galuu danda'u kallattiidhaan galuu danda'u naan jette kaleessa jechaadha. Akkasuma nullee hin galla yoo jenne tikkeettiitu gatii isaatu dabale malee eenyuun deemisaa kallattii galtochaadha. Fakkeenyaaf warroota madaamiin keessa jallattuu taate immoo biyya biraarratti isinii kutti tikkeenni gadi xiqqaata jechaadha gatiin isaa. Ana amma kallattiidhuma sii kutanaan jette jechaadha. Kallattiidhuma barbaade haa ta'u kallattiin sii kutatte amma bakka barbaade biyya barbaadeyyuu haa ta'u biyya kana keessa seenuu jalqabe jechaadha. Ba'ullee galuurree hin danda'a jechaadha. In argitu yoo ta'e warroonni asitti dhiyaatan isiniin jedha. Warroonni ittiin dhiyaanne immoo isin hin argitanii. Xiyyaara akka deemaa jiru akka galaa jiru jechaadha. Akka duraa miti akka yaaddofnee miti isiniin jedha.
Kanaaf akkanarra jira biyyi kun isiniin jedha maamitti sodaatina waaqayyoon kadhadhaa akkuma argitan illee olii gadi hin deemina akkasuma immoo ijoollee ani hin beeku ani akkam akka ta'e hin beeku mucayyoo wa'ii asuma beerutiin keessatti kaleessa jechaadha. Innaa qabaan hin jiranaa jettee jirtan maaliif akka ta'e hin beeku ani biyya kana keessas adaraa keessa isinillee of eeggadhaa isiniin jedha obboloota kiyyaa qabaan hin jiraa dhugaa bakkee deeman namatti dhufanii nama gaafatu hin paaspoortii qabdaa isin jedhu yeroo sana si qabanii dabarsanii gara biyyaa si gashuu danda'u jechaadha. Biyyaa waan galuu dandeessaniif isinillee of eeggannoo guddaa godhadhaa obboloota koo. Warri immoo beeruutirraa gara Dubaayii darbuu barbaadan in darbitu isinillee jechaadha. Keenyaaf Joordaan irraallee gara Dubaayillee in darbitu jechaadha. Lakkoofsa gannee tiiktookii gubbaa tiiktookii ishii gadi tuqaati seenatoo tiiktookii ishii jalarraa fudhadhaa. Akkasuma lakkoofsa ishii immoo hin beeku hin qabu warri jettan yoo jiraattan guyyaa biraa gizeen viidiyoo hojjedhu gubbaarratti isinii maxxansa isiniin jedha obboloota kiyyaa. Dhugaa dubbachuudhaaf Dubaayii keessa amma ijoollee baay'ee rakkachaa jiru. Hojii dhabanii kan rakkatan baay'ee isaaniitu jira hojiin hin jiru isin immoo hin deemnaa biyya san nu wayyaa jettanii maraxattanii deemtu ta'a odoo akka kiyyaate dhugaa waaqayyoo gara biyyaa galtanii baay'ee gaariidha jechaadha. Yookaan immoo asuma shiixanas immoo itti fuuftanii ijoolleen keenya obboloonni keenya biyya Joordaan keessa jiran isaan akka isaan rakkoo cimaa keessa jiran hin beekna seeranillee gatii isaanii akka hin argannellee hin beekna jechaadha. Maaliif gatii farankaa isaaniillee seeran kennaafii jiranii nyaata seeran ittiin kennan isaan kana ammoo otoo gara Dubaayiin darbanii haa darban carraadha wanti hundumtuu carraan keessan bakka sana Dubaayii keessa ta'e carraa keessan deemmachuu dandeessu isiniin jedha obboloota koo ijoollee baay'een akka rakkachaa jiran ganni narrallee baay'ee kana haasofte jechaadha dhugaa DVC jalan ture. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya dhagahanii otoo dhagahanii baay'ee gaariidha beektoota gorsa waliirree yeroo fudhatanii warroonni nyaataman irree baay'eetu jiru qarshii isaanii kan nyaataman akkasuma immoo mana ijaazaa keessa kan waggaa 2 waggaa 1 fa'aa taa'ee jira bara waan ittiin galan dhabanii jechaadha. Hojiin hin jiru mee amma kana qixxee waggaa 2 waggaa takka dhiisate obboloota kiyya. Odoo ji'a tokko hojii dhabdanii maaltu isinitti dhagahama biyya ormaa keessatti innaa waan akkanatu jira Dubaayii keessa jechaadha baay'ee ulfaataadha jechaadha. Garuu isin immoo deemnee ilaalladha warra deemtanii ilaaluu barbaadan deemuu dandeessu isiniin jedha obboloota kiyya. Kanaaf waa'een biyya kanaa immoo akkas fakkaata. Of eeggannoodhaan deddeebi'aa isiniin jedha ani amma galutti bakka waan naan jedhamu waan irra gahan waan guyyaa isaan dhufanirra yoo natti himtu ta'e siniifan hima isiniin jedha waan hundumarra kan caalu immoo akkuma amantii keessanitti kadhadhaa du'aayii keessan godhaa homaayyuu hin sodaatinaa inni manaa isin baase dabarsee homaattu isiniin kennu sodaa hin qabaatinaa isiniin jedha obboloota kiyya baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Like share godhaa isiniin jedha maamila koo ta'uu hin dagatinaa yeroo gaarii naaf qabaadha viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti turtii gaarii yaada qabdan koomentii jalatti bye bye.